qabeenya qabdan makiinaa VADV kana kana deemtan aartii Oromoo kana afaan kee guddisuu maaltu si dhorke qabeenyaan inni maaliin guddisan kitaaba barreeffama walaloo yadaloo diraamaa filmii maaliin si kabajji badhaasa si kanatti amma artistii Haacaaluu Hundeessaa mee biyyan itti salphattu garuu warra isaaniitiif yooniif addunyaan badhaasan kanniniif fuularratti tuujaarratti tuqama akkasumatti uummata Oromoodha kaniin isiniif dhaamoon chaanaalarra sanarratti dheettanii aartii Oromoo yoo huffisuu feetan malee diraamaa san ilaalina. Jirra jirtuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkan isin daawwachaa jirtan chaanaala waa'ee Oromooti. Subscribe godhe. Okay. Subscribe godhe siin egaa kan haaree taate. Kan ammoo duraan haaree hin ta'in kan warri gootan galatooma onneerra hedduu isin jaalladha. Akkasumatti illee akka aadaa keenya like godhaa isin jenna kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkan isin daawwachaa jirtan waa'ee Oromootiidha. Viidiyoo kan hanga dhumaatti nu faana turan afeerraa keenyaa fi keessani. Saniifuu sababni chaanaalli kun chaanaala keessa waan ta'eef jecha nuuchi tura. Okay. Istiin godina. Yaada keessan ammoo koomentii jedhan nu barreessa. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkan isin daawwachaa jirtan waa'ee Oromoodha. Maali yaasin irra deddeebitee jirta waa'ee Oromoo maali beeksisni ati dila kana gootu chaanaala keetiif maali bakka ni gaadhiisi maraadhati jira raadanii fi wajjin naasoo jira saniifuu sababni isaa kan gammachuun wajjin na dhagaamu jira kabajamtootaa fi hordoftoota keenya irraatan waliin qabadhee dhufee waa lama wani lameenan artistii Haacaaluu Hundeessaa kabajamaa fi jaalatamaan qabsaa'aa fi falmataan dhugaa Ricardi cabsee jira addunyaa irratti akkasumatti illee biyya keessatti illee Ricardi cabsee jira. Oh my god! Wow! Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya warreen chaanaala isaa irratti warreen chaanaala isaa barbaadan warreen chaanaala isaa irratti sirba isaa kadhuuf amma albama isaa irratti albama isaa dhageeffachuu feetan channel isa comment durarraan isin gaa dheetanii subscribe godhuu hin dadhabinaadha. Kan lammataa ammaas warreen fi albama isaa channel biraarra gadhiisu report godha. Subscribe godha osoo hin taane dislike godhanii waan akkana gaddeebisan report godhuun dirqama keessani. Dirqama Oromummaati. Dirqama sabummaati. Sabni artist Haacaaluu Hundeessaa Oromoodhaaf waan qaalii ta'eef jecha sabni yes! Yes! Ini narraan kana jauh waan biraa osoo hin ta'in kanaan beeksisaa jira. Abbaa waan kanaallee sponsoran kafalle. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya artistii Haacaaluu Hundeessaa Riikardii cabsee jira. Dheettanii ammallee chaanaala isaa subscribe godhuun dadhabina. Oromoo galatoomaa hedduu takka ulfaadhaa hedduu takka nuuf jiraadhaa. Garuu wanni hafee waan xiqqoo takka qofa. Sababni isaa artistoota keessan warreen biyya keessaa filma dalagu warreen diraamaa dalagu bira dhaabbachuun dirqama Oromummaati. Sababni afaan Oromoo kana yooniif kan badu ta'e aartiin Oromoo yoo kan badu taate qabsoon Oromoo akka baddatti lakkaa'uun dirqama. Sababni artistoota Oromoo ta'e eebbisaa addunyaarraa Mustafaa Araweerraa Usmaayyoo Musaarraa hedduu ragaa lakkaa'uu isiniif fitu santuu qabsoo kana xiqqishoo ittisee yookaan kaan ammoo bikka kanaan ga'e. Sababni qawwee namni qawweedhaa isaan ammoo sagalee isaaniitii fi akkasumatti illee walaloo fi yadaloo isaaniitiin diinatti qawweedhaa turan jechuudha. Kanaafuu artistoota Oromoo bira dhaabbachuun dirqama Oromummaati dirqama lammummaati. Saniifuu artistii Haacaaluu Hundeessaa Riikardii cabsee garuu sila artistii Habashoota yookaan kaan ammoo artistii Itoophiyaa isii takkitti isii afaan tokko akkuma Haacaaluu Hundeessaa jee isuma afaan Amaaraa malaash malaa'ee dama maali malaash malaa'ee indeennash gadaa'oo sanni yooni bitee arraantana YouTubeurri hundinuu irraa haasawaa akkasumatti miidiyaan Itoophiyaa kun hundinuu irraa haasawaa silaa Riikardii isaa sababni isaa Teedii Afroodha albama isaa sammeeqa gurgure
qarshii miliyoona lamatti gurgureeti ichi booda ganaa xarraq jee Itoophiyaan kun hundinuu riikardi cabsiyettee raasoytee TV'n Afrikaa kun hundinuu raasoye garuu artistii Haacaaluu Hundeessaa irratti addunyaa guutuutti riikardi cabsee amileetiif kan ofiif artistii Haacaaluu Hundeessaa kan riikardi cabsiisee isinii fi ana jechuudha saniif amilee fi kana anillee biyya kana wanni itti bitan hin jirtu garuu barbaadeen hin bitan warreen ammoo biyya alaa jirtan bitaa na ergaa please hadiraa Oromummaa maqaa artistii Haacaaluu Hundeessaatiin isin qabeetiin jira bitaa albama isaa na ergaame yoo na jaalatan namni na jaalatame koomentii jalatti ana isinii bita jaati na beeysa sababni akkaawuntii qabu beete narra laayina biyya kana akkaawuntii nama baasuu hin jirtu sababni isaa warra biyyaa malee namni biyya biraatii dhufe akkaawuntii baafachuu hin danda'u. Saniifuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya kan lammadaa ammaasii aartiin Oromoo gamam deemaa jirti. Diraamaa fi filmiin garam deemaa jira. Egaa sirboota babbareedaa baasuu jiran aartistoonni Oromoodha kanneen agarree jira. Garuu diraamaa fi kun eessatti deemaa jira. Fakkeenyaaf chaanaala tokko jira Art TV jedhamu sanarratti diraamaa tokkotu dabaluu ture. Diraamaa sana illee ilaalu maaliif ganda kiyye yoo dhufin diraamaa keenya laale irratti sana jaal. Oso biddeenni Oromoo bareedaan jiru maaltu si geesse warra gabre birru akkas jaanii bile saniifu afaanuma kiyyaan laaluu jaaladdaa afaanuma kiyyaan leellisuu jaaladdaa waanuma kiyyaan daawwachuu jaaladdaa jechuudha. Saniifu kabajamtoota hordoftoota keenya diraamaa afaan Amaaraatiin dalagamu ammaan tana aartistii yookaan kaan ammoo mata duree isaa tiksee jaaniiti as baanii jiran. Saniifu duraan habashoonni turkiirraa turjumaana godha amma garuu Oromoon ammoo Oromoon habashoota turjumaana godhi yaa ilaahi yaa saadni yaa rabbi gargaar sila Oromoon gootee chaanaala Oromoo irra gadhiifame rakkoon qabu hin naaroon garuu chaanaaluma san irratti diraamuma san garuu chaanaaluma san diraamaa takkataataa'ee yookaan kaan ammoo kan torbaanitti deemaru afaanuma Oromooti chaanaala san irratti kana jechuun aartii Oromoo kuffisuudha. Kana gabbaatanii aartistoonni Oromootis akkasumatti illee Oromoon guutuun irraa dubbachuun dirqama keessan sababni isaa chaanaaluma san irratti diraamuma san baay'ata baasanii afaan Oromootiin daleessanii chaanaaluma san irra gadhiisu jechuun aartii Oromoo irra deeman jechuudha. Yookaan kaan ammoo sibiila akka nama sibiila keessa kaa'ee tumtutti afaan Oromoo kana tumanii dhaamsuudha jechuudha. Diinni gara meeqaan nuuciisu jira. Kana kan godhu eenyu garuu abbootii qabeenya Oromoo. Qabeenya kana yoo ni fi baastee filma tokko dalaguudhaaf fakkeenyaaf ammaan tana miliyoon takka okay miliyoon takka miliyoon lama miliyoon sadii yoo baastee baay'ata kana yoo baastee irraa duuta addunyaan hanga waa xiqqishoo garuu afaan keetiitti guddata ollaan daawwata afaan Oromoodhaan ni guddata jechuudha. Saniifuu baasi miliyoon takka lama sadii jechuun meeqa Doolaara homaa dhibba takka akkanuma bas sanuma saniifuu abbootiin qabeenyaa Oromoodhaa aartistoota keessan bira dhaabbachuun dirqama jechuudha. Sababni isaa yoo ni ferraan tana aartistii kana bira dhaabbattee aartistoota Oromoo kana bira dhaabbattee boroo aartistoonni kunis nama bira dhaabbata. Saniifuu bira dhaabbachuu afaan keenya aadaa keenya duudhaa keenya guddisanii jechuudha. Saniifuu seenaa keenya amma fakkeenyaaf osoo ammoo maal shakku jiran beektu. Seenaa Oromoodhaa osoo nama Oromoon hin dalagin faranjiin dhuftee dalagdii keessattuu seenaa calee calanqoo seeraa harma muree aanoolee hedduu dhagaati seenaa gaafa Turkii yookaan kaan ammoo Masriin biyya keenya weerartu gootonni Oromoodhaa irra du'an kana fa'a seenaa amma giraanyi fa'a amma bitaachaa dhiifama naa godha sanfaa osoo Oromoon hin dalagin faranjiin dhuftee dalagdi. Keessattuu seenaa jaarraa abbaa gadaa jeneraal Taaddasaa Birruu waaqoo guutuu kana hedduu jira jechuudha. Filima yookaan kaan ammoo filima qofoo fi yookaan kaan ammoo hudduu muratanii deeman kana osoo taane seenaan Oromoodhaa hedduu jira. Saniifuu abbootiin qabeenyaa aartistoota kana bira dhaabbachuun dirqama keessani. Sababni isaa aartii jechuun seenaa afaan kee duudhaa kee maalummaa kee ibsaa jechuudha. Artistii Haacaaluu Hundeessaa silaarraan tana sagalee isaa bareedduu saniin yookaan kaan ammoo riikardii cabsuu baate Oromoo addunyaarra namni beeku ni jira. Amma Somaalonni tokko na bilbileetti warri hiriyaa kiyya yaa akhi malli mallisaa yookaan kaan ammoo artistii Haacaaluu Hundeessaa akkasii riikardii cabseeti namtichi kun nama akkamii jaanii na dubbisan baranis akka nama akkanaa qabsaa'aa jeetiin dubbisa
amma si warri faranjii tokko na bulbulanitti afaan faranjii lembeeyo afaan faranjii lembeeyo na bulbulanitti yaasin akkami wanni kun addunyaa irra beekamee jira riikardi cabsee jira namtichi kun nama akkamiin anjaan anis afaanumaan beeku saniin akkana afaan oromootiin intiima beeku faranjootatti araboonnis akkasuma na bulbulanii jechuudha saniifu yooni fi arraan tana aartistiin tokko yookaan kan immoo aartiin oromoo tokko olkee afaan keetii beekama maalummaa keetii beekama kabaja argataa jechuudha saniifu keessattuu Somaaleen ammaan tana fakkeenyaaf black marree hajaamu tokko fiilma tokko dalagame Somaaleen addunyaa irratti beekamtee jirti gaafa Ameerikaan dhuftee Somaaliyaa kana dhoytu kan firraa deebisanii jechuudha saniifu addunyaa kana irra beekamtee jirti jechuudha saniifu yooni fi afaan kee kan beekamu taate addunyaalleen si kabaji badhaasa ishee kanatti amma artistii Haacaaluu Hundeessaa mee biyyan itti asalfattu garuu warra isaaniitiif yooni fi addunyaan badhaasan kanniniif fuularratti tuujaarratti tufaa fuularratti nallee nagartanii warri ammoo naarko warreen biyya kana keessa jiru tuujaarratti tufaa Okay. sababni isaa addunyaa irratti riikardi cabse Afrikaa bira kuteeti addunyaa irra riikardi cabse saniifu nama kana badhaasni itti xiqqaata jechuudha badhaasni itti xiqqaata sababni isaa addunyaa irratti riikardi cabsee isiniif hin galu saniifu faranjiin hundi wal gaafate warreen biyya faranjii jirtammee faranjoonni akkam isiniin jahu jira hadaraa waaqa hadaraa oromummaa isiniin jechuutu jiranii namtichi kun maali riikardi cabsee jira isiniin jenne yes jihaanii jiranii jechuudha anaanuu jaanii jiran saniifu yooni fi aartii oromoo bira kan dhaabbannu taate aartiin oromoo ni guddata afaan keenyaa guddata maalummaa keenyaa guddata namni hojiidhaan barreessee qaatiraatti buree sinaariyoo waloloo yedaloo qaatiraa kan itti buleetii isiniif qopheessa afaan oromoo kana guddisuudhaaf isinoo warreen maallaqa qabdan kan rabbiin isin kan nagaa rabbiin arjaadha kan isin kan ne maallaqa qabdan kasuufoo uffatanii qabeenya qabdan makiinaa VADV kana deemtan aartii oromoo kana afaan kee guddisuu maaltu si dhorke qabeenyaan inni maaleen guddisa kitaaba barreeffama walaloo yedaloo diraamaa filmii geerrara shubbisa taatota aktii kanaan guddisaa jechuudha atiyoo maallaqaan guddista saniifu takkaa jechuudha ati maallaqaan guddista harki tokko harka inni qo'e jechuudha walii walliqa saniifu kana wal bira dhaabbachuun dirqama akkasumatti uummata oromoodha kaniin isiniif dhaaman chaanaalarra sanarratti dheetanii aartii oromoo yoo hoffisuu feetan malee diraamaa san hin laalina. Okay. Ilaalina diraamaa bareedaa jedhama fakkeenyaaf diraamaa hiree jira egaa diraamaa kunillee eegalameeti lafa dhiifama inshallah hanga rabbiin nu kanneen waan bareedu hojjennutti diraamaan kun lafa dhiifama amma diraamaa hiree jira diraamaan hireenu adda muramee jira adda muramee adda dhaabbatee yookaan kaan ammoo yeroo muraasa adda dhaabbatee sababni isaa sababa diinagdeeti maala ijoolleen tun wallahi kumsa hedduu takka galatoomaa jabaadhaa nama cimaadhaati saniifu ijoolleen tun nama jabduudha saniifu irra lafaanii qaatiraa buranii sinaariyoo barreessuuf akkasumatti waa hedduudha saniifu waan kana siin gaanii jiran diraamaa hireefaa jira deemaati chaanaala isaa mee hanga ammaan tanaa kuma dhibbaa hojjenne kuma dhibbaan gaa diraamaan habashoota miliyoonaan laalama torbaan lama keessatti kun footoolee kana laalame footoolee kana laala saniifu kalaaloo eenyu oromoo walleenoo afaan oromoo kun diraamaa hin ta'u moo filimaa hin ta'u maali moo aktii yookiin kana moo waa fakkeessuudhaaf hin ta'u moo afaan oromoo kun isinitti mi'aawu ayitaafatu qaama yeellam indee dandaman qabu hadaraa oromummaa maali dandaman qabu afaan oromoo qaamiin qabu moo dandaman qabu saniifu sumatti kashallee taatu haa qaanfannu afaan keessan jabeessaa nama ifteetu namilleen si kabaja nama ifteetu of kabaja alagaa yoon iftaate si kabaji arraan tanaaf magaalaa Finfinnee keessatti waggaa kurnan arraa magaalaa Finfinnee tana dhageetin taaksii keessa osoo deemu jirru naaf isaabsichi qiyya tokko afaan oromootiin wajjii haasofne maqaan isaa jaalataadha anammoo yaasini aboo jaalataa isa deemnaan jeen gamoo dubaatti taa'u jira inni fuulduraa taa'u jira
ምን አይነት ቋንቋ ነው የምታወራው ጃኒቲ ገባኒ እንጀማኑ ቆረኒ ኑትሌ ቱሙራፍ ያሊ ጎደኒ አራንተ ነገሩ መጋላ ፍንፍኔ ኸይሳ አንዱ ረከኝ ከኒሰ ጀኑ ኸይሳ አከፈኔ ብራጉ ጅራቹ ሰበብኒሳ ዮኒፊ ኦፍታቴ ቆፋ ነሚሲ ኸበጀ ኦፍታይ ኦፍቲ አመንቱማ ቀበዱ ማሉማ ኬቤክ አዳ ኬ ከበጂ ሰፉ ኬ ከበጂ ሴና ኬቤክ ሰኔቺ ቢሻን ገበቴራ ነመጁ ገረፈ ደሲዮ ጋፋ ፊልማ አፋ ኦሮሞቲን ሲፈከይሰኒ ሲፍደኒስ አቲኑ ወዳወታቹ ከለመዳ ማሲ ነማ ዋንሰን አፋ ኦሮሞቲ ትርጁማኔ ሴረ የለ ነው ቀበ ወናማ ትርጁማኔ አዎ ሰደጋ ከረተን ጅራቱ እደዋና በሾታ ገንዳ በሾታ ሬት ማለቃቻ ወላሂ ጎፈንዲ ሲበና ነሚ ዋንሰን ትርጁማኔ ሰገሌ ይሳለ ሆነ ፍቤኔ ጎፈንዲ ሲበና ወፌት የው ደብደ ጅራት ዋን ትብልቱ ኦሮሞን በሎራ ማሊ ኦሮሞን በሎ ኦሮሞን ታጫሉ እንዴሳ ሪከርድ ጨብስተ ነሚ ሰባብ ተለውን አርቲስት ታጫሉ እንዴሳ ወሎሎ ፌደሎ ነማብኒ ከነገሩ አፋና ማራት እንስርብ ቤቲንግ አበተ ከጀተን ዮቴዲ አፍሮ ጀት አፋና ማራቲ ወልተጂ ተከረ ስርቢ ተከም የናኒ አንበር ናፍኒ ወልተጂ ተከረ ስርብና ማይኪና ስርቤ ሆንካኖ ማይኪኒ ስርቤ ላ ከሲቢቲ ኖ ከሲቢቲ አጫሉ እንዴሳ ዮኒፊ ዋን ተካ ወልጀላ ፉራ ስርቢተ ነው ከም የናኒ ዮኒፊ ዋኒን አንቲ አመነ ኒ ስርባጀ ሰኒፉ ኢፍ ከበጀቹ አርቲስት አጃሉ እንዴሳ ሰኒፉ ቆጆንቱ ታፈርዶፍቶ ተገኛ ካናን ሲንጃ አርቲ ኦሮሞ ብረዳ አብቹን ድርቀማን ሲንጃ ሆራ ቡላ ዴበና አንገ ቪዲዮ ብራ ወለገሩቲ ነገ ኑትሮ ዮኒፊን ዶንጎሬ ግራዴ ኖ ፈልቻ ወለገራ ሰብስክራይብ ጎዳ ትቡባ ነገት አፋን ከነ ጀበይሳ ኤያቲ ኢሺኒስ ኦኬ